بس أنا واقف دار. Hindi umala soo jirtanii. Hani way yo way biyaha soo jiran واي بيات waa'ee biyyaa soo jiranii mee wallaahi jee. ورو تكرر maali هذا beekana bara kuma si dhibe na dhibe lubbo ورو تكرر هذا Hindi naagaafadha isatti deemanii kana ni tajaajilu. Minaan gaheera sanii fi beektanii amma haamarra wayyaa sanuu Okay, galatuma warri subscribe nuuf gootan thank you. Galatuma. Busy taatanii. yeroo gabaaba keessatti kuma dhibbaa akka galchitan inshallah abdii qabna Dhugaadha. إيه قال مالي بني قال guyyaa tokkotti galii gaddaa والله كايرون تكسيلت نيفين فرنسا عندك أنا ردنا أفتو بكي كايرون تكبلوكين تكسيلت نافس جينير ergi hunda keessa poostan Wallaahi dhageeyyu. Aatis faransiin takkasitti na biyyi takka naanaaf tuusin jee. Takka. Alhamdulillah qacab. Inshallah. Guyyaa takka tokkos teenyee haasofnee buna dhugnee taaphaatu. Biyyi takka si jalatti na finnaan jenne. bilookiin takka jedhee yubar bilooki illee nan bifne Akkas goone. Biyyi takka waan adda addaa kanallee waan nyaataaf faan makkee ديمي والله ربي في قعدتي مناسيري قدام عشان يسامي. شيء يميرة ديم أنا والله ibsishaa viidiyoo kalee galgalaa kaate ala baatee fiidee akkasitti isii soytu san naqabii nabaa sida fiidhaa kana keessa san erguufi ترجينا واقع ما لقيتني يسبوا مكان ناتي مالين أنا أكاس قردون كده أم كنا كنا فكرين سينين في التراس فكرين أرسنال وانا miskiin wallaa shubbitii miskiin jalaan nu itti wallaa maal hubachuu eddame بورتي تبين بدي ما يسافر هو مدي لقومو koo biraa bilbila biraa deemee fakkaate قلت لك جوارك كسيت نرجعنا ولا دربتي أجا أرسنال إنه لواس دبرنا منون يا نوم hin erguuf bakka akkas taana nayi ibsaa gooyaa illee maakiin uffattee dhuftiin beektee miti maaliif hin uffatiin والله إنه فتي بوريو إنه فتي إنه فين جاتشو يا مبو qabdiyaa يا ما بوادي ور هاي جبر الناس دا جساج جبر كيرو قر اندرتني جدنا وانا كسر الجرام كابسون نبتة كلام سنتي كيرو ليسن قر qarree fi qeerroon dura sutteerta makala bootaa fi يا ما dachaate بوانا نيجي جران جيبر dhageeffadhe shugguti كيروف كارو إنه shugguti بتة qeerroof qarree ibsi shamasi maddii jiru kana kuno كورو إنه ما كاتمه إذا تكتا كاتي كاتي زيدا كذا كذا جن Gitu tak kata kata mana oleh itu tuh kan tidak ada kabar. Iya sih tempat di mana itu di. onnummaa sani bar maashaallah onne tokkane sii godha uffadhu maksha mee warri uffadhu itti lakkoomsa koomana kana yookiin immoo faamilii keenya as jala barreessa mallattoo faamiliidha warri uffadhu itti Amma jecha uffata uummata kanaarra kiyyumas baasa jedhu. no jaarsa keetii wal fakkaatu qabda Dhuga sunu yeenu sun dirqama bar tokko siin jedhan kun uummanni illee hin beekaa bar. Uummanni illee akkatti nama bulfatan beeka. ayyaati boor uffattee dhufta Maal? siitii mucaa fudhatee deemee jira Aarseen haal fudhataa jiran wallaa.
خنكي كلابي هيتي Een dhufa. وفضوا تجزين Wallaahi akka jette gootee مالين جي siinuma. Seeraan uffadhu koo. مالين جي سلا Waan jetteen beeksaan arguutu. مالين جي هي ممي Akka ijoollee nyaata irra nyaadhee godhadhee dhufan jenne. Akan jadi suguran ballesir oh sham ballesirin ufan jin Jai bareedu wallaahi jedhee namichi wayinee siitii tu'edha achi dhaabadhee. Ol si kenna rabbichi. ol sih narabit Dhageesse maatii wallaahi laati. seram ni agak dia tapi tenang Oo dhufaa jedhaan silaa dhufaatiin kee gaheera. bor bara mahalas bor illa sabor Garu ati Arsenal fakir du kabdabar Hartee artisiin jedhe Arsenal mucaan fudhatee ture. fadhe live in photo akka kayti sanitti kayse ergamale Wallaahi dur tartee jirti laayivii waliin seennoon akkas jedhan jiru. ko ati live fadhu kon to Arsenal Akkuma dingataa asirratti ergee wanti xiqqoo bilchirichi ifti beektaa kasaa godhadhe. Akkas waan nafaa Kan uffanna laala kenni jiru kushinaa keessa na dhaabbatu footoo na kaasti ji guys. Akkas jeetu no Facebook irratti koomentii kee jala deemaa jira. Akkana jeetu waan tufatere jaaladhee waffadheen dhugaan jiru sun. duba kushinaa dhaabbatu turte dhugaadha osoo ati mee akkas jee osoo ati qulqulleessu baasee si boosate shammoon. Duri kushinaa keessa dhaabbatu turte. Shuggitti osoo faayidaa argite maal jechuu edda? Maakii baramma isin bakka tokko deebi'uu qabdani. Keebar. Poostiin godhaani qoysan. Tokko gara kee goruudhaan yookiin ati gara ibsaa goru. Dhiisa akkasitti gaafa siitiin Arsenaal yoo dhiisa akkas hooyyaa Arsenaal maa deeggartan siitii deeggar gaafa Arsenaal wal biratti illee tapha laallu yoo Arsenaal injifattee isiin na biratti qush jette. Qosh jettee jechuun Ibsaa hin ta'u godhe gaafa san mana keessa wal ariitanii. ndee qoyaame qosh jettee jechuun naan gadi. Waasin Hin dubbattuu jechuudha maakii. Keena laaluu. Hin dubbattuu jechuudha. Yaa gammaduun hin jiru teettee na laaluu. Jette wallaahi wayyoo kuu jette waan biraa seete miskiin. Qosh na godhu deema jee. Baay'ee ilaalu miiraan laalaa hindi kaattanaa gareenyi sozaawwan. Qabdaree miira kee ina iddaa. Wait. Uffadheen dhufa Arsenal uffadhu kutti walii haa gallooyee. Gaafa olu taale immoo na waliin utaaluu. Hayyee Arsenal uffattee dhufta. Hin jirtu siin jedhee aannu waan siin jedhetti yaamti. Nguu gabba ibitiree beeku. Arsenaaliini. Sila amma siitti uffadhuuf siin jedhee Arsenaaliin biti naan jettaatu. Bar biteen uffachuu deema bar. Maallaqatti baasee. Bakka biti kaamaan rakkoo qaba. Jarana shanshaniin dhahamee. Warri natti aaraa jiranii bar kilabiin kiyya natti aaraa jiru yoo inni uffate uffatu naan jechaa jiran. Rakkoo hin qabu isinii deebisaa guyyama takkaa uffattee na waliin oolti. Ini deebisaa. Warri kilabiin kiyya waan jiru. Bartoonni Arsenal akka tiimii tokko argitanii argitanii. Isinii deebise deebar. Isinii deebise deebar. Namni tokko dhugumatti garaan hin deeggartu amma yoo naaf jechuudha. Waan Arsenaal hin jaalattu fiitii yoo deeggarsiin jedhee garaa hin deeggartu. Anillee hin deeggaru hin beekaa waan ta'eef. Kanaafuu guyyaa mataa akka jechuun aantummaa asiitii agarsiisuu qabda. Aantummaa jaalata keetii agarsiisuu qabdanii. Dirqama. Wanta naan godhee ilaaltan booda.
Yaa ibsa. Ani maakii bar. Beekaroo. Isaati uffadheen dhufa. Yoonaan saree ganda kana keessaa takkaa jira sanii kaa'ee haala kanatti viidiyoo irra qabee sin garsiisun ammaa jiru. Waa soqee guddifadhaan illee rakkoon hin jiru gaafa sana. Abshir. Saree jedhe. Biraasiiti miskiina. Yoo takkas gootee ibsaan illee deemee saree wayii sokeetti kaaya. Innillee saree wayii guddifadha. Mana jiru seeniyyee bara. Dhugaa rabbi akkana walii yisiisna jechuudha. Akkanatti ni dhugaa rabbi gochuudhaaf. Akkanuma Uffadheen dhufa bakka faamilii jira. murtaa'eera. Ini uffadha lagi. Bakka isaan uffadha gammadu. Garuu footoo nama kaasanii Facebook irra nama maxxansuun hin jiru. Laayifii qofa sanuu daqiiqaa takkan ta'a. Daqiiqaa takka jettee bara. Hormati. Yoo xiqqaasin jedhan. No, inni akka nama maxxansine ati Facebook irratti nama maxxansin. Ara rakkoon hin jiru kottu ta'ii qaba takka bakka. Facebook irra nama maxxansin. Dhugaa rabbi Facebook irra nama maxxansite taanaan I don't know. Mataa hundaan na dhukkuba. Kottee hundaan na dhukkuba. Nyaara ija kiyya hundaan na dhukkuba. Yeroo inni uffate baay'ee si Amma maati koo an akkana jettu kun. An kanaa gaaru koo yarammoo takka jettu haa. Gaafa naaf si wal bira gee. Gaafa an siitti uffadhee si hammachuu barbaade akkam taate. Naa mattagaa. Seenaan uffadhee. Maal jechuun? Arsenal uffadhee figaa. Adda. Taphattoota ni jibbu bara. Deeggartoota ni jibban. Deeggartoota hedduu jibban. Deeggartoota hin jaaladhu. Akkam taataan jennu. Yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii namoonni gara yuutuubaa eebsishaa and makii jedhutti dabalamuu barbaadanii yoo yaa isin hin jenne yoo yeffanne isin simannee jechuudha. Egaa maarree namoonni baay'een keessanii gaafa nuti liinkii kana tuqnu iimeelii nu gaafata iimeel adireesii nu gaafata jechaa turtanii. Email adreesii isiniin jedha malee emailii originaalii mataa isaa emailii dhuma just yaani yuutuubii itti fayyadamaa jirtan wantoota adda addaa itti fayyadamaa jirtanii maqaa emaila sanaatii fi akkaawuntii keessan yookiin immoo koodii emaila sanaa gaafa itti galchisanii daayirektii yuutuubiin isaanii isiniif bahaa jechuudha. Daayirektii isiniif baha malee email adreesii yaani iddoo jireenyaa lakkoofsa manaa maalii miti kanneen nama gaafataa jiru. Because si tana qofadha kan isin gaafatu jechuudha.
So amma fakkeenyaaf mee ani al takkaaf asirra gidii iddoo isaan post godhe kanarra already ani amma FB irra jira direct mee irra tuqaa irra yoon tuqe eessa akka nageessu walumaan ilaalaa turtiin keessan ana waliin haa ta'u. Okay. Direct eessa nageesse linkin ibsishaan achi kaa'ee kuno as na fidee jechuudha. Already na fidee jira iddoo kanatti amma viidiyoo tasaan gallakkisanii viidiyoo muraasa qofadha. Viidiyoo 8 waan akkasii qabanatti fakkaata 9 kanadha jechuudha. Manni isaanii maashaallah baay'ee tokko bareeda. Subscribe gochuu barbaadan akkasumatti kan irraan kaasne jira subscribe godheef hin jiraane. Hoy subscribe godheef hin jira. Ani tokkorra meeqa subscribe godheef already ani deeggartuu isaaniiti jaallattuu isaaniiti kabajjuu isaaniiti isaanan jaalladha isaanin kabaja. Just rabbi isaan walitti haafidu jedhee rabbiin du'aa gochaa jira jechuudha. Yeroo baay'eedhaaf maashaallah namoonni seenuu barbaadan akkasii jiraati seenatii dhaqaatii subscribe gochuudhaan guddi silkee lamin tazaagalee baate akkasii bannaa taachuu subscribe godhaa fi dhaqaatii maaloo